warri kalee arsoomni akkasii jee miidiyaa kanarra lafanutti dhiphisaa oole jireenya ofii jijjiirratuuf jee akkasitti miidiyaa dhiphisaa ture sun gaafa har'a hawwanni Arsii rakkatu eessa jira? Gaafa har'a manguddoon Arsii rakkatee muka jalatti baatee qorraa fi qabbanaa waan hin dhawamtu meerree eessa jira ree? Aksistoonni Oromoo, artistoonni Oromoo akkasumallee hayyuun Oromoo nan qaba jiru kakalee saba kanaaf dubbataa ture suni mee eessa jira ree? Ilmi Arsichi kalee dhalchee biyya Itoophiyaa guutuuf laate sun eessa goree? Har'a eessa jira? Mee har'a gizee ilmi Arsee intalli Arsee rakkattee agartee ilma ofii biyyaaf kenne, intala ofii biyyaaf kenne, abbootiin sun har'a rakkattee manguddoon teenya sun akkasitti ilmaan ofii waliin qorraa fi aduun muka jalatti affeelamaa jirtu, beelaa fi akkasumallee dheebuun muka jalatti waadamaa jirtu san daandiirratti baatee qe'ee ofirraa buqqaatee qabeenya isii kan biyya Itoophiyaa miti addunyaa gubbaa deemaa jiru san dhiiftee har'a daandii gubbatti baatee sadarkaa kadhattee buluu dadhabullee irra jirti jechuudha. Meerree eessa jira ree warri kalee laayikii fi fooloof akkasumallee waan Arsii yoo dubbatan akkasumallee yoo arsoomni qorsooma jala laayikii hin argatanii akkasumallee gara kutaa biraa yookaan warra isaaniin faallarraa waa hin argatan waan ta'eef ittiin bulaa turan jireenya ofiitiif qoonqoo ofiitiif garaa ofiitiif jedhanii kaleessa kijibaa turan sun meerree har'a eessa jiru? Eessa jiru ree har'a gaamee haati Arsii har'a rakkatti na dhaqqabaa jaa jirti. Muka jalatti dhalutti jiraa jeetti jirti. Muka jalatti daa jira maaloo na dhaqqabaa jechuu jirti. Abbootiin Oromoo har'a Oromiyaa keessa jirtu abbootiin amantaa paastaroonni sheekoonni meerree eessa jiran? Hundaafuu daawwattoota keenya wanti gara Arsiiti oduun gara Arsiiti as dhagahamaa jirtu waan akka malee onnee namaa cabsu waan akka malee qalbii namaa miidhu wallahi viidiyoo tana argeetiin jechuudha nyaataa dhugaatiin na cufamte wallahi waan nyaadhee waan dhugu wallaale jechuudha si galee bar ummata kan irraa dhalannee nu nyaachisanii nu obaasanii osoo ofiin nyaatiin osoo ofiin dhugin nu nyaachisanii nu obaasanii nu barsiisanii sadarkaa kanaan nu gaan har'a biyya bulchaa jiru Oromoodha gaafa jedhamu keessatti jechuudha qabeenyi Oromoo haala kanaan buqqa'ee manca'ee arguu caala wanti si gaddisiisu ni jira. Kana caalaa wanti qalbii namaa miidhu ni jira. Hundaafuu daawwattoota keenya mee viidiyoo tana Jawaar Mohaammed waraabee gadhiise. Jawaar Mohaammed ergamte na fakkaate. Jawaartu gadhiise hundumaafuu dhiifama Jawaartu waraabee osoo hin taane Jawaaritti ni ergamte Jawaartu gadhiise. Ani Facebook Jawaar irraan fudhadhe. Viidiyoo maxxansuun qofti gahaa miti. Obbo Jawaar Mohaammed illeen ergaan har'aa kun kallattiin kan ilaallatu warra nu hayyoota Oromoo ofiin jedhuu fi mootummaa biyyan bulchaa jira ofiin jedhu hundumaa ni ilaallata. Mootummaa feetu deeggari feetu dhiisi. Hayyuu Oromollee feetu deeggari feetu dhiisi. Rakkoo har'a uummata Arsii irratti taateen har'a uummata Arsii irratti lafa Arsee irratti tahaa jiru taatee Oromiyaa hunda keessatti raawwatamuu deemuu fi amma durallee Wallaggaan keessatti raawwataa turedha. Mana galtanii ilmaan kudhanii irratti jira. Namni meeqa? Namni shan irratti hojjeta misooma qonnaati. Namni shan barnoota irra jira. Tumamanii hidhamanii wantoota gaafii takkaan malatti dhibbi tokkoon malatti abbaa mana biyyaa qaamata jira. Abbaatti hojii mana jirullee lafaa fuudhanii lafatti deebisanii ammallee inni haaduraan jiru ka addaati akkasitti dhukkuba meeqaan ta'u nurra fidanii lafatti jahuun onarraa fuudhanii misooma meeqaan irra jirtu akkasitti namuuffee rukkaasanii mana hidhaan himatanii lafatti hojjechuu jiru. Mootummaan biyya bulcha eega je'ame yoo ummanni kun dhumee lafarraa tarellee mootummaan harka keessaa yoo qabaatuu dhabellee nageenya ummata kanaa eessisuu dhabuu keessatti itti gaafatamaa mootummaa. Kara hundaanuu karaa mootummaarraa ija qabannu hin qabnu. Yoo ummanni kun ummata kana waraanni mootummaa fixellee buqqisellee itti gaafatamaa mootummaa akkamitti naan jaa fakkeenyaaf biyyi takka mootummaa gaafa qabdu nageenya san eessisuuf dirqama jechuudha mootummaan si galee dirqama jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo har'a shaneetu
ummata kana buqqisee ummata kana mancaasee jechuu jiran manguddolleen akkas ji'aa jirti warri achirraa buqqisuu illee nu mootummaa mitii kan nu buqqise shaneedha dirqamallee naa jamanii tolallee naa jamu ji'ame garuu nageenya san eessisuuf eenyutu itti dirqama mootummaadha jechuudha. Mootummaan dirqama nageenya hawaasa kanaa eessisuu qaba. Hawaasni wanni isa filateef wanni isa uf dura kaa'eef akka nageenya isaa eeguufi akka mootummaan nageenya isaa eegsisuufi. Kanaaf ummanni keenya hundumtuu kaabaa kibba ka jiru Harargeerraa sigalee Harargeen Shawaanis Wallaggis hundi kutaan 11 Oromoo hundinuu Arseef sagalee ta'uu qaba yeroo ammaa kanatti rakkoon guddoon Arsii keessa jirti jechuudha. Arsii keessa jirti. Akka malee keessa namaa dhukkubsa dhugaa rabbi hirriba nama kuta jechuudha. Gachiisee namni haadha abbaa qabu sigalee namni haadha abbaa qabu cinaachi namaa ciisee hin bulu wallahi dhugaan siin jaa. Uummanni kun waan nyaatu dhabee kumaatamaan buqqa'ee irra qe'ee ambarrallee bakka qubatullee dhabee bar miskiinni tokko fakkeenyaaf namni duraan rakkoo beeku yoo deemellee yoo buqqa'ellee yoo kaa'uu rakkatellee uma rakkinni isatti hin fakkaatu duruu beeka kan rakkinni duruu wal beeka garuu namni duraan rakkatee hin beekne namni dur jiruu bareedaa jiraataa ture har'a gizee qe'ee ofirraa buqqa'ee sadarkaa daandii gubbarraa waa kadhatu ga'u akka malee nama dhagama jechuudha. Uummanni Arsee baay'ee dhugaa dubbatuu fi akkuma Itoophiyaattu jechuudha jireenya mataa warra Itoophiyaa san jiraata jechuudha. Takkaa sigalee rakkoon yoo garuma mootummaatiin gaafa dur Hayila Sillaaseen biyya bulchuurraa kaasee sigalee san duraa fi achirrallee asillee jechuudha. Dargii fi wayyaanii amma biyyarraa kuttee fi haga bilisiginnaa amma jirtutti uummanni Arsii takkaa roorroofis beelaafis harka laatee kan hin beekne jechuudha. Har'a garuu qabeenya ofirraa buqqa'eeti alatti deemee daandii gubbaa taa'utti jira. Maal jettamee jarana isin kana? Kun maal jedhamee mootummaan maquma isaatiifuu uummata kanaaf furmaata laatuu qaba. Hanga ammaa gadi bahee mootummaan akkamitti deebii takka laatuu dadhabe? Deebii takka akkamiin laatuu dadhabe? Sigalee amma tana sanii dhiisee uummanni Oromoo bakka jiru uummata Arsiitiif birmatuu qaba. Uummata Arsiitiif sagalee ta'uu qaba. Wal nyaatuu dhiistee artistoonni Oromoo kalee muuziqaan lafa tana rakkiste gaafa naxalaa takkittii ta'ee diyaafroo muuziqaa takkittii ta'ee diyaafroo dhiyoon tana inni biyya duuteef alaabaa ol kaafna alaabaa maaliif biyya duutee dhaabna jee inni dubbate takkittii sanii fi halkan tokkichaa muuziqaa meeqa gadi dhiisan ila ammaa muuziqaa meeqa gadi dhiisaa turan jechuudha. Hararee gaafa haati isaaniitii fi abbaan isaanii buqqaa jiru in sodaatanii maa sagaleen taaneef sagalee maan taaneef artistiin har'a hawaasa kanarra hawaasa miidiyaa kanarra isaantu sagalee qaba mootummaa biratti illee sheekotiin Oromoo isaantu har'a ulamoonni Oromoo har'a isaantu sagalee qaba mootummaa biratti illee sagaleen hawaasa miidiyaarraa iyyu kanarra isaanitu dhagahama. Maa uummata kanaa sagaleen taane maa qaaman dhaqanii ilaalin qaaman dhaqanii maa achi dhaqanii uummanni sun bar uummata kalee isaan nyaachisee isaan obaasaa ture uummata kursii gubbatti isaan nyaachisaa ture uummata irraa isin ulamoota keenya jedhanii bar miila isaan dhiqaa ture kalee uummata bar kaleessa doktora oomishee isaaniif laate Oromiyaa fi Itoophiyaaf laate uummata poolisii Oromiyaatii fi makkalaakayaa Itoophiyaa bar dhalee guddisee biyya tanaaf laate bar waay maali rakkoon ummata Arsee sigalee rakkoo guddoo tana hammana geessu tana mudatte tuni kutaa Oromoo hunda wal geessi hubadha. Kaleessa Wallagga qofaaf booyaa turre guyyaa dheengaddaa Wallagga qofaaf booyaa turre kaleessa Harargeen itti aante har'a Arsee irra dhufte sigalee kana maaltu fide walirratti ilaaluu kutaa tokko irratti ilaaluutu kana hundaa fide. Garaagarummaan kaleetii fi har'a Wallaggaa fi Harargee irratti ta'e fi Arsii irratti ta'e garaagarummaan jiru waraana bilisummaa Oromootii kan uummata kana buqqise jechaa jiru. Kana ragaa guutuu waan itti qabnu nulleen hin qabnu hundaafuu jechuudha. Uummata keenya Rabbi qe'ee isaan irratti haa deebisu. Rabbi haa gargaaru. Hongee Rabbi biraa itti buute hongee Rabbi biraa namatti buute Rabbi kadhatanii Rabbiin namaaf araarama. Gafiirur Rahiima inni. Hongee ilmi namaa sitti buuse garuu ofirraa baasuun tokkummaan dhaabbatanii dura dhaabbatudha. Tokkummaan ka'anii waan san dura dhaabbatudha. Kanaafuu
ummanni keenya kaabaa kibbaan bahaa dhihaan ummata arsiitiif sagalee ta'e rakkoon har'a arsee keessatti mul'atte tun kutaa hunda wal geessi waan ta'eef asumatti morma kutuu qaban jechuudha. Asumatti hudha qabuu qaban jechuudha ofirra. Ani kanuman jagama kiyyaanii namoonni immoo keessafuu gara tiktaakaatiin yeroo ammaa kana dantaa ofiitiif jedhanii rakkoo hawaasaa kana qooddatanii dantaa ofiitti oolfataa jiran immoo sani seenaan isaan gaafata. Silaa seenaan nama gaafatus afaanumaan jenna malee hanga har'aatti biyya biraatti seenaa waan takka yoo balleessite mootummaa duuban dhufu seenaa qabdi wanni hundi seenaan laalama. Garuu keenya kun nyaatuu baattus qixuma jechuudha. Haatee fi kan hatinillee qixuma laalama jechuudha. Hundaafuu ummata keenya rabbi qe'ee isaan irratti haa deebisu. Gargaarsa irra tiktaakaa fi gama hundaan godhamaa jiru bareeda akkuma jirutti ta'ee kun garuu furmaatan ta'u. Ummanni kun gizee takka gargaaramuu mala. Wanti irraa walitti qaqqabantuun hanga tokko qoonqoo harkarraa gara afaanii baanan sana afaan isaanii dibuu hin taati. Xiqqoo balaa kanarraa dandamachiisuu hin taati. Garuu immoo yeroo dheeraa itti fufsiisuu waan hin dandeenyeef ummata kana sagalee ta'anii tokkummaadhaan gara mootummaatiinis qaamni dhimmi waan kun ilaallatu ummata kana cinaa dhaabbatee akka qe'ee isarratti deebisu asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya waan jira jala buunee kallattiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Mee har'aaf asumarratti haa dhaabnu.